Azra baay'ee yeroo sodaachisaa keessa jira. Har'a maal dubbachuun barbaada? Kaleessa foozii tuuka jedhamu irratti seenaa mucayyoo wayii gadhiistee turte sagalee ishee wajjin jechuudha. Sagaleen kunis mucaan tokko qarshii koo nyaatee Adaamaa jiraata. Facebook qofaan beekti qarshii koo nyaatee maal wantoota akkanaa kun nuuf haaraa miti. Faashin isaa irra darbee jira. Ani yeroo kanatti maal akka dhaga'u jibbe beektani shamarran qarshii koo dhiirri nyaata jettu dhaga'u hin jibbe. Yeroo baay'ee seenaa akkanaa kana namoonni karaa keessa dhufanii warqeeta YouTube qabda miti namaaf barumsa ta'aati irraa dubbadhu minaamin nan jedhanii karaa natti ergu jechuudha. Sagalees ta'ee barreeffama minaamin. Anammoo jechuudha wanta akkanaa kanarraa haasa'uu na dabbare. Dhugaatti na dabbare kalaas waggaa meeqa guutuu haasuuf na dabbare. Nyaasoo jedheen dide jechuudha. Seenaa kanarraa hin haasa'u jedhee ijoollee baay'een dide. Dhugaas hin jira jechuudha. Innaa Gaafan garuu kaleessa yoon dhagahu ammas jechuun hin dhumu jechuudha. Tokko lama miti kan qarshiin isaanii nyaatamaa jiru karaa takkeetii takka immoo dhufte qarshiin koo nyaatame maal jetti. Na ajaa'ibdanii bara shamarran keenya gaafa namni isaan gorsu gaafa jaalala keessa jiran akka waan jaarsa isaanii ati jalaa fudhachuu barbaadde jaalallee isaanii jaarsa keenya jedhan Facebook marraa baranii yoom heerumte yoom qeebillee godhatte yoom nikaa hidhatte. Yoo muslima taati warri kee yoom nikaa hidhani yoo kiristaana taati moo yoom qeellaa si godhe yoom argite jesti Facebook irratti qofa argite sagalee isaa dhageesseef jaarsa konko ijoollee nama maatiin kan kee beeyne nama ofii kee bichaa beektu otoo kennaa silkii wanta xixiqqaa bittee fi okay kun otuma akkuma kennaatti iyyuu normaal godanyaan hiriyaan iyyuu waan waliif bituu waan akkana okay garuu qarshii baay'ee yeroo dhiira maatiin kee hin beeknetti ergidu cubbuu akka dalagaa irratti beektaa cubbuudha iyyuu kuniyyuu haadha harmeessi guddiste maatiitti rakkatanii si guddisee hin ergitu. Yoo waan gootu dhabde yoo birrii kan kennamaa erguu barbaadde rakkataa meeqa biyya keessa jira. Rakkataan ijoolmaan Oromoo nama meeqa karaatti fufee kan namni gargaaru dhabame isaaniif hin ergitu. Rabbi biratti illee wantoonni akkanaa gaariidha. Dhiira dargaggeessa hojjetee nyaachuu danda'u. Dhiira dargaggeessa hojjetee of jijjiiruu danda'u. Qarshii kee ergitee sababa maqaa jaalalaatiin hin bittamoo ati isaa. Hin bittamu jaalalaan biti malee qarshiidhaan hin bitiin dhiira jechuudha. Dhiiras ta'e hiriyaa kamiyyuu nama sitti dhiyaatuuf yoo hin jaalate kennaa wantoota adda addaa maqaa jaalalaatiin osoo hin taane akka kennaatti silkii wantoota xixiqqoo yoo bitteef rakkoon qabu kun gaariidha. Namni waan akkana walii gochuun garuu birrii baay'ee hunda waan hojjetu hunda itti ergite yoo si kaade yoo dhuftee har'a ergi nyaatamte ergi mucaa si ganee si biraa deeme dhuftee nutti bootte yoo immoo seenaa kan kee himatte. Namni kun sitti kolfee kun sagalee kan kee yeroo dhaggeeffatu boohaa kun ammoo jedhee sitti kolfee si bira tarra malee namni homaa sii godhu tokko hin jiru yaa buleetti kiyya. Shamarran ammoo please yeroo jaalala keessa jirtan hin gowwoomina bara kana ija godhadhaa. Namni jaalala dhugaaf jedhee si haasofsiisu bara kana keessa dhiironni jaalalaaf jedhanii namatti dhiyaatan bara kana keessa parsantii 100 keessa 95 soba. Parsantii 5 yoo dhugaa ta'e jechuudha. Yaa sure dhugaa siniin jedhaate. Gaafa si biyya alaatti si haasofsiisu shamarran biyya keessa jirtu sitti fakkaataa si. Shamarran baay'ee babbareedu kan barnoota fixanii kan hojii jechuun baay'ee ciccimoo baay'eetu biyya keessa jira kan akkam babbareedan inni hiriyaa biyya keessaa dhaba sitti fakkaataa gaafa si haasofsiisu abbaa fedhii wajjin jiraata jireenya isaa jiraata akka barbaadetti jiraata si'iin ammoo tokkitti koo lubbuu koo maal sin jecha qarshii sirraa nyaachaa gaafa barbaadimmoo si cufee si biraa deema jechuudha. Inni jireenya isaa jiraachaa jira. Eenyumtiyyuu biyya keessa namni jiraatu jireenya isaa jiraachaa jira. Nuti jireenya keenya jiraachaa hin jiru hubadhu. Shamarran biyya arabaa jirtu jireenya keenya jiraachaa hin jiru. Just kaayyoo qabnaa kaayyoo sana jireenya jijjiiruuf bichaa xaarra hin hojjenna hin dhaabbanna halkanii guyyaa maal jenna isaa 24 hin hojjenna. Kana atis hin beekaanis hin beeka. Maaliif bor jireenya hiikaa qabu jiraachuuf kaayyoo biyyaa baaniif qabna waan ta'eef jechuudha. Fedhii keenya ukkaamsinee waan barbaanne gochuuf ukkaamsinee nuti dhumii kanatti jechuudha wantoonni gochuu barbaannu baay'eetu jira. Baanee iyyinii taphanne akka barbaanne ta'uu feena akka barbaanne nama wajjin nyaannee dhuguu feena akka waa baay'eetu jira. Kana hundayyuu ukkaamsinee fedhii kan keenya mana namaa keessa teenyee dhumii kanaan nuti dhumii itti bashannanuu qabnutti dhumii itti fataa jennee jiraachuu qabnutti mana namaa keessa teenyee fedhii keenya ukkaamsinee kan jiraannu maaliif bor jijjiiramnee jireenya hiikaa qabu jiraachuuf miti moo miti. So ati waan hojjette yoo dhiiratti kennitu yoo waan hojjette yoo waan intaanetti intiin jettu bicha dhugaa rabbi miira keessa galee jira waan ati beeku yoo miira keessa galee dhugaa sin jiraate please shamarran yaa abbuleettii ko yaa abbuleettii tiya yoo jaalatte qarshii ittiin ergin
Okay, qarshii itti hin ergin, sumuni diimtuu itti hin ergin. Yoo namni kun dhuguma kan kee ta'a ta'e qarshiin atarra hojjetu kan keeti kan isaati gaafa waliin jiraachuu eegaltan eessayyuu hin dhaqu. Baga namni har'a qarshii si gaafatu, namni har'a qarshii naa ergi jedhee utuu hariiroo waliin hariirummaa jechuun utuu qaama waliin argin biyya alaa jirtaa inni biyya keessa jira hariirummaa wanna utuu qaama waliin argin keessatti qarshii naa ergi siin jedhu akkuma qarshii sitti dhiyaatin beektooti gaafa inni waa'ee qarshii naa ergi jedhee sitti dubbatu akka inni qarshuma barbaade sitti dhiyaatin beektooti. Akkamitti jaalalleen namaa namni si jaalatu qarshii naaf ergisiin jira biyya namaa keessa otoo hojjettu otoo dhugaa si jaalatu otoo jaalala dhugaa si qabaate otoo boruu si hawwee jechuudha. Bor intalli kun kan kooti intala kana wajjin jiraachuun barbaada isheen kun bakka haadha warraa kan kooti buriiti jedhee erga si yaade qarshii na gaafatettee yaaddaatti sin gaafatu. Yeroof yoo si wajjin ta'uu barbaade garuu akkiida qarshii kee nyaachuu barbaada. Innaa please yaa abbileeyyan kun shamarran jechuudha. Yeroo jaalala keessa jirtan namni hosin gorsa namaa dhagaha. Bakka duudaan ta'inaa ka hayi. Yeroo sana qalii kana keessa qarshii nyaatame yeroo jettu atiin salphaatti was baati. Dhugaa rabbi ishee minna qabaanii shamarran akkana dhaga'uu jechuudha. Waan sinaa ajaa'iba waan akkana irraa haasa'u ishee minna qaba. Wanta akkana irraa haasa'u ishee minna qaba. Yeroo baay'ee seenaa akkanaa jechuudha. Ijoolleen fidanii sagalee sitti ergaatti ijoollee barumsa ta'aa dubbadhu dura namni nan jira noo hin dubbadha waan akkana irraa na dabbaree jiran dubbadhu waan akkana irraa jedheen dida. Sababni isaa ani faashinii isaa irra darbee guys. Faashinii isaa irra darbee jira. Irraa dubbanne iyyinii qarshii keessan erginaa dhiira qarshii keessan erginaa dhiiratti jennee iyyinii dadhabni ture. Harallee yoo anas ba'e intala kana qarshii irraa nyaatii mucaan jedhee haasa'u dhugaa rabbii na dabbari hin dubbadu jedheetiin dide seenaa kana barnoota ta'a ijoolleedhaa barnoota maal ati irraa baratteera erga barnoota ta'e ati maaf irraan baratiin kan darbirra nama hin dhageessan gaafa jaalala keessa jirtan duudhaadha. Yaa yeroo hunda dhiirarra laalu kalas rakkoo mataa kan keessi bir jira of ilaali akka jaalalli jiru jibbi akka jiru hubadhu jireenya kee keessatti nama meeqatu dhufee deema nama meeqatu dhufee deema fi nagartu atiin taadaan kan qarshii ergisuun illee meebii hin deemettee yaaddu. Anuma fakkeenyaaf erga jechuun waa'ee jaalalaa keessa galee hariiroo nama lamaa sadii waliin eegalee hariiroon kee nama lama sadii waliin eegarsuun meebii ittiin fufne ta'a deemanii bahanii meeree yoo akkasuma jechuudha. Shamarran takka hanga jireenya bultii ijaarrattutti dhiira baay'eedhaan wal barte addaan bahaa dhiira baay'eedhaan wal bara manaamana. Ergasii dhumarratti kan carraa kan kee waaqayyo siif uume walii dabalamta malee akkuma jaalatteen namni sun kan kooti jettee abdachuu amanuu maal jechuun aina fam dhugaa rabbi hin gaarii miti. Innaa wanti hin jechuu barbaadu of eeggadhaa qarshii keessan eeggadhaa boru biyya namaa keessa waggaa 10 waggaa 9 waggaa 8 waggaa 7 hojjettanii gaafa biyya galtanii sumunii takka hin qabne gaddee bitanii kaaffee keessa wantoota xixiqqaa gaafa hojjettan nama saalfachiisa nama qaanessa akkasuma hamilee namaatiif iyyuu gaarii miti. Har'a hojjettee burjireenya gaarii wayyoo qabdu wayii akka jiraattuuf qarshii kan kee siifii godhadhu yaa obboleettii kan koo jechuudha. Eenyumtiyyuu siifii yaadu eenyumtiyyuu dhiira feesbuuk irratti barte dhiisiiti maatiin kan kee kasii guddisanii jechuun si wajjin rakkatanii har'aas gaaniyyuu gaafa qarshii argan qarshii irratti namni kamuu amanamaa miti. Dhiira feesbuuk irratti argite amantee qarshiitti ergu miti maatiin namaatiyyuu yeroo kana keessatti kan qarshii shamarra ijoollee biyya arabaa jirtu kaballeessaa jiran baay'eechuu jira. Inni akkamitti atiin dhiira feesbuuk irratti barte amantaa yeroo kana keessatti maatiin iyyuu qarshii ijoollee jala kan yeroo baay'ee wantoota dhagahoo dhugaa isinitti mijechuudha. Maatiin kan koo qarshii waggaa 5 na jalaa balleessanii maatiin kan koo qarshii akkasiin irraa balleessan kan jala shamarran baay'ee dhagaheeraan. Okay. Innaa kan maatiin iyyuu qarshii namaa balleessaa ijoollee biyya alaa hojjetu keessaa jalaa balleessaa jiru ijoollee isaanii jalaa balleessaa jiran si mucaan ati feesbuuk irratti barte kan suuraa fi sagalee sabee akkamitti qarshii kiyya nyaatutti yaadda. Akkamitti yaada jechuun akkamitti yaadda. Yeroo kana keessa jechuudha. Meebii hundi keenya iyyuu sobamnee ta'a jallaaf jennee miidhamne jira minaamin garuu yeroo kana keessa no ta'uu hin qabu sobamuun jechuudha. Bichaan kana caalaa wanti hin jiru tokko hin jiru qarshii keessa siifii godhaa. Qarshii kan kee dargaggeessa hojjetateef jijjiiruu danda'utti qarshii kan kee rakkadhee jira mana kiraa barachaan jira minaamin jedhee yoon isitti baqa garaan kan kenna laafadha fuutee tumitti lakkaa'uu dhiisiiti qarshii kan keessee godhiiti burjireenya hiikaa qabu jiraadhu biyya galiiti. Yaa. Kanas hin jira. Kan caalaa wanti dubbadhu baay'ee hin jiru. Gorsa namaa hin dhageessanii machee makkanumaan dubbannaa. Innaa bitaa waaqayyo akka jirtan kun bakka keessaniyyuu sinaa eeguu waan fayyaadha. Beetanii dhibeen kun nu qoruuf akka dhufe beetanii garuu
dhibeen kun nu qoruuf akka dhufe bichaa hin dagatina. Maaliif baay'ee cubbuu dalagna. Ilmi namaa kun baay'ee cubbuu dalagna. Yaa ana naganaaf tura.